Leenjitoota 64 shubbisaa fi tiyaatara waggaa tokko oliif leenjisaa ture marsaa saglaffaadhaaf eebbisiisetii jira. Bara 1962 magaalaa Dirree Dhawaatti kan hundeeffame jarmiyaan afran qalloo artistootaa fi hayyoota gameeyyii uummata Oromootiif gumaachuudhaan aadaa fi aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda olaanaa qaba. Haala kanaan miidhaa sirni yeroo sanaa uummatarraan gahaa ture mormuuf maqaa aartiitiin kan hundeeffame jarmiyaan afran qalloo dhaloota qaruu fi uummata ofii dammaysuudhaan sadarkaa dagaaginaa fi guddina aartiin Oromoo yeroo ammaa irratti argamuuf dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan dhalootatti dabraa har'a ga'eeti jira. Dhaloonni har'aatis maqaa kana jiraachisuuf imaanaa fi dirqama abbootii isaanirraa dhaalaan itti fufsiisuuf gurmaahanii sochiilee adda addaa taasisaati argamu. Garee shubbistoota hawwisoo afran qalloo kan dargaggoo Khaliifaa Muhammadiitiin durfamus dargaggoota aadaa fi eenyummaa isaanii beekanii seenaa abbootii isaanirraa dhaalan dhalootatti dabarsuuf qooda gama isaanii bahachaati jiru. Garee shubbistoota hawwisoo afran qalloo shubbisa aadaa Oromoo godinaalee garaagaraatiin waggaa tokko oliif leenjisaa ture. Bakka kantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamoo Obbo Kadir Jowaar dabalatee hooggantoonni olaanoon bulchiinsa Dirree Dhawaa argamanitti agarsiisa aadaa garaagaraatiin eebbisiiseeti jira. Saganticha irratti keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamoo Obbo Kadir Jowaar haasawaa taasisaniin hawwisoon afran qalloos yeroo sirni cunqursaa biyyattii keessa turetti abboonni keenya wareegama qaalii kafalanii aadaa fi duudhaa eenyummaa isaanii tursiisuun asiin ga'uu keessatti shoora olaanaa kan baate ta'uu kaasanii dhaloonni har'aas aadaa fi eenyummaa abboota ganamaarraa dhaalan baranii itti fufsiisuu akka qaban dhaamsa dabarsan. Afran qalloo yeroo silaa sirni cunqurfamaa jiru wajjin wal qabatee sabaa sablamman ifitti haammachuudhaan artistoota har'aan tanaa lubbuun jiraniis kan lubbuun hin jirres yeroo dheeraa wareegama guddaa itti kafalanii seenaa afran qalloo shaggooyyee aadaa sabaa sablammanii fi haammachuudhaan hunda tokko godhuudhaan hojiin amma hojjechaa jiran baay'ee dinqisiifannaa haala barbaachisuun hundaanuu isin cinaa jirraan isin jechuu barbaada. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Dirree Dhawaa Obbo Ibrahim Yusuf sagantaa irratti argamuun haasawaa taasisaniin baandiin afran qalloo wiirtuu aartii qaroominaa fi seenaa magaalaa Dirree Dhawaa sadarkaa biyya keenyatti beeksisuu keessatti gaheen isaan bahatan olaanaa ta'uu dubbatan. Magaalaa aartiidhaan beekamtu, magaalaa jaalalaa, magaalaa qaroominaati jechuudha. Qaroominni iddoon irraa jalqabee Dirree Dhawaati yoo jennee dhaadheessuun taatu jechuudha. Abbootiin keenya gaa seenaa jabduu magaalaa Dirree Dhawaadhaa dhaloota ammaa kanaaf dhaalchisanii jiran. Dhaloonni amma jirus keessaafuu obboleessi keenya Khaliifaan dhaloota amma jiru kana aadaa badduurraa aadaa kokkottuurraa dargaggeessi iddoo isaa waan gaarii irratti oolchu akka qabuuf kaka'umsa mataa isaatiin yeroo garagaraa dargaggeessaa fi shamarran keessaafuu shubbisa aadaa irratti leenjisee eebbisaa jira. Kun hojii hedduu nama dinqisiisu. Qindeessaa fi leenjisaa shubbistoota hawwisoo afran qalloo dargaggoo Khaliifaa Muhammad Gamasaatiin shubbistoonni hawwisoo afran qalloo guca abbootii ganamaarraa dhaalan gara dhaloota dhufutti dabarsuu fi aadaa abbootii isaanii ganamaa osoo hin banne tursiisuun aadaa fi aartii ummatichaa dagaagsuuf kan hojjetan ta'uu dubbatanii guyyaa har'aattis shubbistoota 64 kan aadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraatiin waggaa tokko oliif leenji'aa turan eebbisiisuu dubbatan. Shubbisa Harargee keessatti gizee ilaallugaa bifa amantiitiin, bifa politikaatiin, bifa garaagaraatiin aadaa eenyummaan fiduudhaan gama aartiitiin jiru Harargee biratti afoola qofatti hafe. Aadaan dhabamaa daameej ta'aa ture. Oromoo qofaaf miti sabaa fi sablammii cunqursaa jala jiraniif sagalee ta'aa ture. Akkuma sanitti aadaa eenyummaa fi duudhaa badaa jiru kana dhaloota kana daalchisuu irratti kaayyoo mataa isaa qabatee waggaa saglaffaadhaaf magaalaa jaalalaa tan Dirree Dhawaa keessatti eebbifamtootaa fi hirmaattonni waltajjichaa aadaa fi aartii uummata Oromoo kan abbootii ganamaarraa dhaalan cimsanii kan itti fufan ta'us dubbataniiti jiran. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti baandiin afran qalloo Khaliifaa Muhammadiin hoogganamtu tun
bakka gartee warri dur silaa gartee itti dhaabesan irraa fuutee tirsitee asiin geesse akka bulchiinsaatti illee akka abbootii gadaatitti illee akka waan hundattuu baanduma tanaatu jira ammaan tanaa taafaan kana dubbattu ta aadaa ta'an miidhagsituu ta keessummaa nu haraarraan wanni nu gootu hundinuu wanni jiru uummatanuma hundarraa amma wanni barbaannu baandiin tun adaraasha tokko ha afran qalloo je'amtee qulfii banattee fi seentu ni feenaa bulchiinsarraa fi warra alaarraa